Written in the sky over Tel Aviv, the story of just how quickly and decisively this conflict has escalated. والورانس guyyoota 11tiin booda Israa'el Falastiin labu Gaazaa irra dhukaasa dhaabuuf walii galan. Lollubbuu namoota 240 ol nyaatee qabeenya duulle barbadeessuun isaa mamkanaan walii galteen dhukaasa dhaabuu kun dhagaamte sa'aatii muraasaan booda Palestiniinonni alaabaa isaanii qabatanii daandii Gaazaa weerara jiraachuu isaanii BBC'n gabaas. Loltoonni Israa'el masgid Filisxeemota labu Gaazaa targamalaas ka weeraruun namoota 300 miidhuu tolkidha. Gochi Ziyonistii kanaa waan mufatta fakkaatamas rokkeetti hedduu Israa'el dhabachuun juudonni mo'aleella qilleensarra bananii namoota hedduu lubbuu dhaban. It was another night of explosions in Gaza City. Ajjeecha daba loltoota Benjamin Netanyahu yookaan Bibi gorjedhan tanaan warri jeefam keessa hedduun daa'iman kaan immoo nadheenfa ta'uu gabaasaa ture. Loli Israa'el fi Palestine ka Jerusalem keessatti akka tapha jalqabuun addunyaa boochiseen gareen lamaanuu meeshaalee gurguddaa rokkeettii facuuf walitti darbachuun waajjira Aljaziiraatii fi Associated Press dabalatee dheedii miidiyaalee faanuu barbadaa'u dubbata. Waliigaltee tuksi dhaabuu ka bulchaan guddaan Ameerikaa Joe Biden naga buusuuf carra midhaagaa gareen lamaanuu jechuun Israa'el Palestine waraan kan nutti irraa yookaan nu mo'at jechuun weeddisa jiru jedhan. Post war celebration sagalee guddistuu war Hamas masgid keessa injifannoo Filisxeemota labsite namooti kumaatamaan lakkaa'aman miilaan konkolaataaf waan qabaniin dirree baanii magaalaa tafuufaa faajii bilisummaa isaanii hataya alaabaa isaanii akka jaba jaalatan mirmirsa Gaazaa dhuunfachuun dhiichisa jiru jedhan. Jerusalem Hamas rokeetti khuma furiif dhibbisadii waliin nadarsite loltoota 150 uumat nagaa keessan mokhurna faan qaban najala jeefte jedh anilleen ofirra dhowwuuf rokeetti khum tokko yaayyuu furguggees khayyatti biyyiti dheed Kiristaana Israa'el waajir midiyaalee dabalate manneen jireenya maaliif akka barbadeessitu waman dubbannee jedhan wal dhibdee labu Gaazaa waggootaaf Israa'el Filisxeem jidduu godhama jirtuun ba Jerusalem guutuma guutuu war Filisxeemota dha'ee keessa baasuun bilis baasamanta jedhuun kachochoogganaa waraan Israa'el bini Gantez haleellaan Gaazaa bu'aa waraana addan wargamsiifti yommuu jedhu Hamas immoo labsiin dhukaas dhaabuu tungam Israa'el irra dhufuun Filisxeemotaaf injifannoo guddaa ta'uu immoo Netanyahuuf waraan isaa wanneem nu deebitanii yoo dhuftan nulleen deebine dhufni jechuun Associated Press irra waacifan kaabineen nageenya Israa'el yaadu dhukaas dhaabuu ifatti osoo himin fudhannee yoo jedhu qondaalli olaanaan siyaasaa haal qabatama laf jiruun duulli kun itti fufuuf dhiisuu isaan murteessaa jedhan. Now the ICC says it will also look into the actions of Gaza-based waligalteen dhukaas dhaabuu tune nageenyi itti fufiis qabfidurra shakke qabaachuu hadubbatu dubbii himaan idil addunyaa Hamas baaseen na'im Filisxeemoti aduaq hin argatiin weerari Israa'el osoon dhaabsifamin ajjeechaan Israa'el uumat keen Jerusalem jirra godhuu jirta dufurmaat hin argatiin dhukaas dhaabuun hin milkaa jedhe yaaduu jedhe miseensi waajir siyaasa Hamas Izaat Al-Shaaqii immoo Israa'el akeekachiisu isaa dubbata lolli kun ammaaf yaayyuu dhaabbat garuu Netanyahuuf addunyaan hundi khabeeku qaab harki keennan mallee qaata qawweteen narjir khajen namni khunin mormi yookaan dab Israa'el mormuun jabeessine jilaan deemni jechuun ruutarsitte. This is a rare shooting attack on an Israeli military position.